دوفي باتين بركة يا جي رمضانا قم جودان زمن قدما ندبانا باتي ربي نرقم ساتي بوسي قرآنا جيجيرو ربي ننتاسسين هركي أباني فين دينا من دندم جدني بيك هركي أباني فين دينا من دندم خنا ببليتي تيا قدي ربي سي قولتانا وانتي أتجابي فتون شكري ربيتي إبادة ربيتي تآه ربيتي ما سيانا مو قدي تانا سيدورا دابا مبوتي ديلين ججو ما سا إلى تركني تقيو والتو كم ما سا ولنقولو ما سيانتون تبين كيه سايل بركة بوتي ديلين عمري تيه سايل بركة بوتي ديلين تبين كيه سايل بركة علمي تيه سايل بركة بوتي ججو ديلين تون هم توبار غودي غدو ربي سر أولى سر كتي ديلين تون أبان كنا آدمين عليه الصلاة والسلام وانت جنة أناني نساوان برا جنة سنكيسا إسابا سمال دينو متك يا بليتي دي يا بليتك مالين أبان كنا جنة كيسا بي دينو متك كابر مخم ربين هنياتين جنسات اتن كلاهين يكون وان برا نيادو وان في ينسات شيطان تجي دوغن غرسيسي اتفاكيسي مخسنيا اويسيسيسي akkasitti godii qananii san keessaa bahe uffanni duraan akkasi qaama isaa irratti hashagame akkuma amma fakkeenyaaf qeensi kun bar qeensa kana bakka qeensa kana harka kanarraa harka miila kana qeensaa jira hagoogama foon kana waya gartaa qeensa malee nagartu bar foon jala jiru nagartu qaamni kun duraan akkasi gaaffataan akkasi wanta jeeyu uffanni jannata keessa jechu irraa harca irraa fiigee bar qananii guddoo keessa jiru sababa dilii takkitti saniitiif dhabe jechuun kanaaf obboleetiiti yoo obboleessa keeyya diliin maasiyaan qananii nama dhoorkiti waan qaban keessaa illee barakaa namaa duraa fuudha waan dalagatte keessaa illee barakaa si duraa fuudha maasiyaa sanirraa rabbi salaamaa nu haa baasu salaamaa rabbi nu haa baasu ammoo gaarii hojjechuun ibaada jabaachuun du'aa jabaachuun bakka khayriitti jabaachuun waan qabdu keessallee barakaa qalbii ta'e keessatti illee tasgabbii xumaaniinaa iimaana argatta jechuudha kanaaf nama bakka khayriitti jabaatu rabbi isin haa taasisu hawaasa kiyya obboleeyyan kiyya yaadaa fi muraada keessa rabbi isin haa baasu wallah diinirra wal bar ula waliin agan biyya waliin lembe maaltu tokko nu godhe islaaminna wallah islaaminna kanaaf warra gaaddisa guyyaa boruu san jalallee waliin taa'u rabbiin haa godhu khayrii mara walitti isinii haa qabu hamtuu mara jalaa salaamaa isin haa baasu mee akkasitti isinirraa haa guutamtu soomana kana keessa irruun hundi isinirraa cuf qabamtee wal tafagaatte isinii dhiyaattee tadhabamte isinii mul'attee taxiqqaatte isinii guddattee alhamdulillahi jattanii haara furachuu qooda keessan haa godhu Tayyara Makkah Madinah Ulfi siyaha fajisu Tayyara Makkah Madinah Ulfi siyaha fajisu Hangga asdura lafate Arasiyaba fajisu Allah Kulfi wa hundasi hakanam tu somana kana khes Kulfi rizki tan ilmi tan akkasumatti afiyaa tan ilmaa fi haa kannamtu hireen tantee haa toltu ta riskii wali qabamuu dhabdee wali si haa qabamtu ta haqa kan kee namni si dhoorkate harkaa si haa baa khayrii mara wali si haa qabu hamtuu mara jalaa salaamaa isin haa baasu akka isin yaaddanii olitti isinii haa ta'u akka isin yaaddan xiqqoo beeki akka isin yaaddanii olitti isinii haa ta'u jabaadhaa wal jabeeffadhaa bakka khayrii kanatti inshaAllah soomana kanaas walumaan soomannaa baa iznii rabbiitiin bakka khayrii kanannaa jabaadhaa bakka milkii kanatti naa jabaadhaa manni keessan manuma lama bichaa markaza du'aayitii markaza quraanaatii gidee baatan gara markaza du'aayii
silaahu isinu gara bakka biraa wayda deemtanii deemtan والله درا ربي سنتولجي أما اللي سنتي هذا بلو ملكاوا ربي مجان تولجي رحمن مجان تولجي وروجتين مرا ملكي دان قالجي ربي مجان تولجي رحمن مجان تولجي وروجتين مرا ملكي دان قالجي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عفوا وصفوا سنين جاء سنين رديرن هيا مرحبا أستاذك ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سأقولن كي يرجع رمزي كجايبة جرا نجرا هيا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أرجي وانجلا جرتني في kanneen ustaazotaa fi kanneen bilaadotaa fi kanneen sumayyootatii fi hundi keessan salaamtaa hundeerraa dhufteera deemuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maasha Allah. Akkasii hedduu tokko namatti toltan. Wallaahi. Qul bifadlillaahi wa bidhaalika falyafrahu kana warri gammadu haa gammadu. Akanatti wallahi maaliif jenna akanatti walitti qabamuun fadli rabbiiti bakka khayriidhaatti walitti qabamuun fadli rabbiiti akanatti fadli rabbiiti walitti qabamuu kanatti warri gammadu haa gammadu ammas immoo wallahi waan akka ajaa'ibaatti na gammachiisu keessaa caayaa ustaazan takkaalitti walitti qabamuu keenya caayaa ulamaa'iitii fi caayaa ustaazan caayaa ulamaa'ii keenyaatii fi caayaa ustaazan keenyaatti walitti qabamu waan kun hedduu tokko na gammachiisu. Wallaahi yoo akkuma kiyyaatti si gammachiisu. Wama adaalika akkasuma waliin amma yeroo kana maal keessa jirra jennaan jala bulchiisoo manaa keessa jirra. Isiniin kun ummata ajaa'ibaati. Ummata jechuudha gaammallee osuma asii rabbi gabbaru ibadah Rabbi gabbaru dah beek, doa Rabbi gabbaru dah beek, Quran Rabbi gabbaru dah beek, osuma itu nasi Rabbi gabbar terusum mana nak nutrifun pun gammachuu liti. Malif jannah, nama rana majra wajib dirami tiga, wajib hajiran, uga Rabbi sam, agak semash, Masya Allah, nama jira jira nama waggaa keessaa yeroo tokko bicha Rabbi gabbaru jira takka ammas namarraa nama jira nama waggaa keessaa yeroo lama bicha Rabbi gabbaru jira guyyaa lama bichaa jechuudha daa durarratti namarraa nama jira nama waggaa keessaa guyyaa tokko bicha Rabbi gabbaru takka ammas namarraa nama jira nama waggaa keessaa yeroo lama bicha Rabbi gabbaru lama ammas namarraa nama jira nama guyyaa keessaa torbaanitti Rabbi gabbaru jira si galee nama guyyaa keessaa torbaanitti Rabbi gabbaru jira ammas namarraa nama jira nama waggaa keessaa baatii tokko bicha Rabbi gabbaru jira nama waggaa keessaa baatii tokko bicha Rabbi gabbaru jira si galee nama waggaa keessaa baatii tokko bicha Rabbi gabbaru jira laal ammas nama waggaa jiru kana keessaa guyyaa keessaa yeroo tokko bicha Rabbi gabbaru guyyaa keessaa yeroo tokko fi yeroo lama Rabbi gabbaru jira si galee akana ayyib gaariidha itti deebinee waroonni bahtii goonu namni jechuudha gaammanni waggaa keessaa yeroo tokko Rabbi gabbaru iida arafaa bichaadha ka iida arafaa ka foonii san garte
miskiina foon kana bira. Foon kana nama jallisii bara. Foon kanatu gaa foon kun bareedaa nama wajjin. Firqaa Ahabaashii yemmuu fi firqoolee jajjalloo adda addaa jiru gaa firqaa Ahabaashii fi kana jedhan mooluduma foon jira yaachitee jiru. Akkasuma nama Arafaa bichaa Rabbi gabbatu jira jedhan. Nama Arafaa bichaa Rabbi gabbatu. Sigalee Arafaa bichaa. Arafaa guyyaa Arafaa dhaqanii dhufanii foon qalan kan qabu. Guyyaa san bichaa ida Arafaa bichaa dhaqan. Walaa soomana minaamini quban qabu. Kana akkasitti duuba ammas nama waggaarraa yeroo lama bichaa Rabbi gabbatu jira. Inni kunis ida Arafaatii fi ida soomanaa bichaa dhaqan. Sigalee Firdoosa harka baaftee ture. Akkas ta'eef nama waggaarraa yeroo lama bichaa Rabbi gabbatu jira. Ida Arafaatii fi ida soomanaa bichaa dhaqan. Nama motor bani irraa Rabbi gabbatu jira. Guyyaa Jumaataa bichaa salaata. Guyyaa Jumaataa bichaa salaata jechuudha. Ammas nama baatii tokko bichaa Rabbi gabbatu jira. Baatii soomanaa dura kan waa tokko ibaadaa quban qabne. Yogguu soomanni bees kan ibaadaa quban qabne baatii Ramadaanaa bichaa ni soomanaa ni salaata. Baatii soomanaa kana yaa maashaallah. Baatii soomanaa kana yaa maashaallah. Baatiin soomanaa kunnaan innis wajji fudhate. Isin ummata akkasiitii bitachuu barbaadeeti. Wallahi ummata asuma keessa hojii baaneeti. Alhamdulillah. Mee alhamdulillah jira. Kun kennaa guddoodha. Baatii guutuu as keessatti kan quba wal qabne jechuudha. Alhamdulillah soomana barree gaddaatis wajjiniin akka ajaa'ibaa tokkotti baane. Alhamdulillah rabbiin umurii nu dheeressee waggaa nurra naannessee kun asii jirra. Alhamdulillah rabbil alamin jaa sumayyoonni keenya wallahi. Sumayyoonni keenya bilaalonni keenya warri barree gaddaatti asuma wajji soomanne alhamdulillah jaa. Soomanni suma akkana ibaadaa jiru. Suma akkana daawaa jiru. Suma akkana du'aa jiru. Suma akkana quraana rabbii jiru. Suma akkana ilmi rabbiiti jiru. Soomanni sirra naanna'u. Namarraa kan akka dubbanne jira. Ka soomana baaseetuma dawrii isaatii fi masubaa isaa fannisu jira. Ka soomana dura ifa. Ka soomana booddura waa tokko kuban qabne. Ka soomana booda waa tokko kuban qabne. Soomana bichaa kan rabbi gabbaru qabnaa jira beeku. Ka torbaana bichi kan yeroo kana akkuma akii jechuudha. Isin immoo alhamdulillah rabbil alamin akkanatti rabbiin as isin ga'e waliin as jirre jira maashaallah. Barakallahu fiikum. Ustaadan kiyya qaqqaalee hedduun na booda jiran waan ta'eef kan jechuudha gaamballee naannoo siyaa babbareedaa isiniif ta'amuu danda'an. Kan jechuudha gaamballee naaf isin waa irraa guduunfannu hedduu jira waan ta'eef wiitiin sonaa ol babbaate gubbaa addeen jiranii akkasitti maashaallah rabbi nurraa haa dabalu yaada muraada keenya nu haa guutu. Kadhaa obboleessi keenya ustaaza Burayyaan nuuf kadhataa ture rabbi nutti haa dabalu. Kadhaa bareedaa tokko nu kadhatee ture rabbi nu haa dabalu yaa rabbi amiin amiin. Akkasitti wallahi caayaa kana jabeeffachuu qabna. Toobaa gama rabbii deebi'uudhaan hojii keenya hunda qulqulleeffachuudhaan soomana simachuu qabna. Warri jechuudha gaammallee nama hunda dhiifama ofii gaafachuudhaan haala bareedaa tokkoon qabiyaa qulqulleedhaan minaalee irraa badan gadi dubbannee turre sanatti qulqulloofne qulqullinaan soomana kana afaan baanee soomana simachuu qabna. Nama khayriinsa simatte rabbi nu haa taasisu. Nama wallahi yaada muraada isaa rabbiin soomana kana keessatti xaaree waa hunda irraa guute rabbi nu haa taasisu. Halkan martabaa qabu sana warra qunnamee haajaan isaa hundi baatee yaa rabbi ati nu taasisu. يا رب آمين آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا سلطان هزار كبالتن obboleessa isiitiin hangafee ijoollee keenya hedduutu wallahi biyya namaatti rakkachuu jirti. Wallahi waa jaallanneetiin miti akkasittinaa biyya keenya rahaa goonee fataa goonee jiraachuu hin dandeenya. Wallahi haaluma jiru kanatu itti jajallatee deddeema malee dhaa jarqaa biyya namaa beeki. Namoota jaallateetii miti beeki wallahi. Yaa rabbi wallahi yaa rabbi duubaa jijjiiru. Abuu wallahi soomana kanaa wajjin ijoollee keenya rabbi nurraa haa jijjiiru yaa rabbi aamin yaa rabbi aamin yaa rabbi aamin. Rakkoo akkana ijoollee keenya gara biyya namaa oofu kana rabbi nurraa haa guutu yaa rabbi aamin. Yaa rabbi wallahi warri Dubaayii fi warri biyyoota gurguddattis isaanis rakkuma ta'eetu nutis rakkumaan nuuf haa ta'u wallahi. Wallahi waan tokkitti kan ini nata rabbitti himaa wallahi nagdini jedha yaa sumayyuun yaa bilaalu yaa ustaazun bakka kana ini namni rabbitti haa himnu. Maaliif jennaan bar warra Dubaayis rabbitti haa himnu warra Suudiis rabbitti warra biyyoota adda addaa keessa jiran guutu biyyoota adda addaa guutu rakkuma ta'eefi nutis wallahi rabbi nuuf haa ta'e aadarkaan rabbi nuuf haa guutu rakkoo rabbi nuuf haa guutu
ustaadana godaatis du'aayin gootanii fi isin irratti illee dheeradhee jira akkasitti obboleessa keenya sana kan daangaa kan gudara jiru haa rabbiin baabaasu ustaadani godaatis du'aayin wallaahi baarakallahu fiikum isin irratti dheeradhuu kiyyaa immoo awwal lillahi isiniin jedha wassalaamu alaykum ummata keenya bootaa gaarii bootaa kabajamaa bootaa jaallatamaa rabbi fidee asisin kaahate rabbi warra asii milkiin deemu rabbi sin haa taasifatu ustaadowwan keenya qaqqaalii ulamaa'ii keenya beektolee keenya wallah ka nasiihaa gaarii kalaama rabbiirraa jecha ergamaa rabbiirraa alayhi salaatu wassalaam nuuf dhaamtan rabbiin jazaa keessan jazaa jannataan deebitu rabbi sin haa taasisu waa hedduu dhaamsa hedduu nuuf dhaamtanii nama itti fayyadamu rabbi nu haa taasisu mara keenya nama ramadaana gahullee rabbi nu haa taasisu yaadannoon kiyya har'a kayfa nastaqbilu shahra ramadaana irraa bicuu hamma ta'e isinii dubbadha jedhee taanin dhufe nama jechuudhagaa rabbisillee na haa gargaaru sinisillee rabbiin haa gargaaru إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جزاكم الله خيرا الربي نسولت سنقبو دافي والله ربي انقلني هقه ربي فارون إسافتها دا فارون كنساتي أمتك إنيا هر بوتا ملكي ربي نفيدي ربي والله نماسي ملكاه ديم ربي نهاتاتسو يا أمتك إنيا رمضان نتي أحسدي ما جرى كيف نستقبل رمضان نتي في كينيا أكمتي تغرغل رمضان كانتي أكمي سمن لاتا أو في أكم لاتا نتي رمضان سيبتشو كنا كيست رمضان نتلفو كنا كيستي أكمي تجرى أكمي تجرى قلبين كينيا وجين كينيا أكما يغسيرة تتاجرمو ججرمو هي في داجرمو رمضان الأفاجر كنا جاء خيري الأفاجر كنا قلبين كينيا كملات قلبي كينيا كيسا كملات ديبي تكنو قمنا جيني الأفاجر كن ربين غافة جاء أمة جاء كل لمن غافة أمو كيسا فلتي جاء رمضان جالتي جاء لغا خيري تاسيس يا نمادا ربي نجو لغا murteechu daga murteessaati irra gaarillee warra akhlaaq gaariiti isallee uumaate makhluuq amarayyuu garii namaa gariillee caalchisee garii sammuu irraa firatee warabbuka yakhluqu maa yashaa ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون جاء ربي نلتي نما أومي nama kana keessa ammoo eenyuun filatee anbiyaa filatee nabiyyi godhatee ergaa isaa itti ergate amaakinallee bootaallee uumee rabbi irraa filatee bootaa masaajida filate bootowwan hedduu lafa hedduu kana uumee lafa hedduu kana keessa ammoo maal filate bootaa masaajidaa bootaa jechuudha gaa itti salaatamu sana filate shuhuurallee uumee
ji'a kanallee uumeeti irraallee maal jaallate shi'achuu dhagaa shahru ramadaanaa kana jaallate gariisa sihaama kanaanillee rabbiin nama milkaahu rabbi nu haa taasisu maaliif jennaan ji'a barakaa nuti asa deemaa qabna ji'a nuti asa deemaa jiru kana milkiidhaan iskiidhaan nama jechuu dhagaa itti gahee gammachuudhaan nama itti gahee nama jechuu milkiidhaan itti gahee sawaaba keessa jiru argatee mindaa keessa jiru argateeti nama fuulduratti achi deemu rabbi nu haa taasisu galanni kan rabbiiti rabbiin galanni haa gahu asisin fiduudhaaf maasha Allah wallahi sinna milkii tahuutu fidee asisin dhaabe rabbi wallahi milkii ajaa'ibaa jiruu gammachuu jiruu raahaa nama jiraatu rabbi sin haa taasifatu rabbiin wagga quraana isaa keessatti illee dubbatu waa hedduu dubbata jalli ramadaana kana keessatti shahru ramadaana alladhi unzila fihi alqur'aanu ينجى رب العزة والجلال إرجما ربي اللي عليه الصلاة والسلام قافت أمس أمتك نافدامنوا فضائلت لقى صومنا الراتي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ننجم صومني في قراءة قرآن دا قويا قياما دا نمجة سنا في نمجة صومنا صومي في صاحب إساتي بججم ربين قوياك ما شفعني شفاعة سابت ربي نسر أراسني جدا يقول تلك الصيام أي ربي يا ربي كي منعته الطعام صومني ما جدا قوياك هاما يا ربي كي نميتكنا نياتر نسدوي فإنا لبو إسا قوتشتر نسدرقي جدي قوياك إسا فشفعني فيه إسا يا ربي كي أرارا يا ربي تنادى بيسمونا إسرا يا ربي كيا أرارا يسابنا بداتي نابيسي في جرسون نبيا كيامانا قرآن ممال جرسيتا منعته النوم بالليل الكن كي يصرفون من شرقي صاحبك يا سنة أرقي يا ربي كيا إسافس اللي يا ربنا ديسي في جريتي ويا كيامانا شفعانو دابة والله يونت ربي جتشا سومني قرآن سلي كيسا كراني جيني كون سلي جي قرآن كراني جي كلام ربي دا إنان نسنو دوان تأيفي نما كان هندي خيري من يكيس جرو أرغتي خيري سومن الراتئ حق إسال لي إيغتي وان رانا من أرغرار لي أرغمي نما يجود سواب سنة أرغتو من دان الصيام لي جرى برا ربي نقوياك أمادا إرغما ربي غافة دبتا الصيام لي صومني أنا أفتهاد وأنا أجزي به أنا تو اتسواب سجد أبرا نميك سواب صومنا دا ربين غافة دبتو سواب همنا غافة هم فكينيا وجي خيري توكو غافة وجنو توكوف سواب قرآن كامنا كان صومنا مو أكنات هممي هنجرو أنا مد إساف كنا جل رب العزة والجلال سواب نسا قد دا نما والله حقا لان صومي نما ربي جج صومني سواب كان يتيرغت ربي نواتايزو صومني مال سيدان صوم ججون سلا akka warra lugaatti alimsaaku ofuma qabu guyyaa keessa alimsaaku fi nahar guyyaa keessa ofuma qabuutuyyuu maal jedhama soomana jedhama akkammoo warra shari'aatti alimsaaku an jamii'i al-mufattirati min tuluu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi ash-shamsi amma adun sadiqsun baate jettutti maal adu achirraa jammaree hamma adun lixuttillee maal of qabuudha aklirraa shurbirraa gosa hedduu wanne jechuudha irraa qabanusillee ما شاء الله ربي سنبرها جراتو أسمرت نسنين أباد دعائي ويسن الرائرة بوسيتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا واجعلنا فيه من عتقائك إنك أنت الأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا أرحم الراحمين يا ربك يا أمة قالي أمتك وجماعتي ولتك عبد يا رب ملكي أجاهباتي يا رب يسيق الناياك
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من كيد الدنيا وعذاب الآخرة يا رحمنك يا اللهك يا أمتك أنا ملكي أجاهبات إنما أسيدهم يا ربنا تاسسي يا الله يا خالق الأرض والسماء يا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يا ربي أمتك أنا ملكي أجاهبا ملكي جمجو ملكي يا ربي كي بعد سناتي هنقول إنجر يا ربنا ملكي سي يا ربي أرجانا ما كان ما أرجيتو خيتنا ما بيتو ككيسونا ما بيتو يا ربي كي أمتك أنا وان كيسو إسا كيس جرو يا ربي ركو كيس جرو ركو ليدو بجرو يا ربي ترانا كاسي يا ربي يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا كريم يا ذا الجلال والإكرام ورّا يا ربي سوما كان أكملتين سومنا سوما كان أكملتين سومنا يا ربي كي يا سواب يتيرجع دجاجر ورّا يا ربي ركو كيس جرو يا ربي ركو كيس يا ربي أتيمو باس يا ربي يا أبوليتي يا أبوليسا warri biyya namaa keessa jirtan warri biyya jechuudha ormaa keessa jirtan rabbiin biyya keessa rabbi isin haa taasisu rabbiin akka biyya keessan isin haa taasisu wallahi warra cinqii keessa jirtan sooma kana akkamitti sooma yaa rabbii ki kajechaa jirtan wallahi rabbiin dandahaadha qudraa qaba dandeettii qaba rabbiin akka isinii ta'etti nama soomanu rabbi isin haa taasisu qaaliki ya rabbiin bakka tajirtutti si eegu bakka tajirtutti si bira haa jiraatu mara keessanuyyuu warrallee haadhaa fi abbaa ganda akhiraa sanaa qabdanu rabbi isinii haa araaramu rabbiin caffee jannataa keessa isinii haa ciibsu rabbiin dandahaadha qudraa qaba haadhaa fi abbaa keessanii caffee jannataa keessa rabbi isinii haa ciibsu harka fuune kadija ya Allah ya rabbi ummataka naasitti walitti qabdi rakkoo isaa يا ربي ولو اتقبيتي يا ربي رانا كاسي يا ربي كي ملكي أجاهبا مو ولتقبيتي يا ربي كي ناكنيف يا ربي كي يا رحمانك يا الله كي أمتك أنا كبجي في الدرس كيسي نما كبجم يا ربي ناتاسسي يا ربي أمتك أنا كبجات ملا يا ربي كي قرآنك كبجي جتك كي كبجي جت إرجما ربي عليه الصلاة والسلام كبجي يا ربتنا كبجي يا ربي إيسا برنا جرادو كبجات ساملا يا ربي أمتكنا يا ربنا كبجي دم يجود جا ملكي دان مجمع دان سومنا كنا باس ربي هتاسيسو ورّكو كيس جرتنو ركو كيس ربي سنها باسو ورجنكي كيس جرتنو جنكي كيس ربي سنها باسو والله ربي أكفيتني تنام سومنا كنا باس ربي نسنها تاسفتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته deemuun bar qalbii kan seenaa wallahi qalbii kan seenaa fayyaa keetiin manaa baatee fayyaa keetiin biyya keettoo deebite alhamdulillahi rabbil alamin jedha wallahi lazim meeqa kamtu biyyaan baa kana dubbii asitti du'aa jira meeqa kamtu du'aati ilaaltu lubbuu fi dhabaa jira alhamdulillahi rabbil alamin jedhimi rabbiin si filatee bakka kana si kaa'ee isaa diidamee afur quraan rabbi sirriitti dubbatamaa jira maal sochota kana jaala كان جالا ما بربان نبي الحمد لله جلامو والله دمنا كيتين بيت فونا كور ركعتي عشان درسي لقي فتا عشان قال كورونا كيس تيتة يوجد تكون ما شاء الله ربي سنعمل كيس وكتو كوه إذا نام بالكايك ربي سنعدا سيول يا سمايوت والله بولي ينكي يسنقودون كيسنو warra rabbiin bakkanatti filatee waggaan bakkanatti walitti qabamtanii jarakeen wallahi meeqa kamtu ramadaan kana hin eegotoo jedhu biraa deemaa jira nuti immoo warra odoo kalaam keenya kalaam jabaa dubbatu kunu ramadaanatti nu deebisaa jira alhamdulillahi rabbil alamin nama nagaan itti galee sooma rabbi nu haa taasisu yaa ijoollee nama nagaan galee wallahi nama ramadaana kana milkiin sooma rabbi nu haa taasisu فيا وفي وجه إبادة وفي وجه نما صوم ربي سناتايس رفاعي رجيني رمضان يا جماعة والله فويا لما بفكرني فويا صدق بيتشافي ربي تنواعه نجا نما صوم ربي سناتايسو أجاك يا باس
Ya jama'a ol banan maayii qabaddaa kadaraa keessan namni irratti qabuun hin ta'u ol banan maayii keessan rufuma qabaddaa ol banan maayii keessan qat godha shortaa jira bara gubbaa kana shortaa irratti qabanii bara shortaan gubbaa kana wani taabu maali maayii nama qaban irratti qabu yoo qabattan qabaddaa shortaan garaagarnaa isin martee ta'a bara maayii nama qaban irratti qabu within kin seni na yon qabatum bekini rabbi sini ala fisu duga rabbi ma jechu